بابنا أبدا نجاني متي أبدي سانو تو بسانو سانو رالي لدو ما شاء الله ربي سير راجع لتو إن شاء الله بشاني ذني بها أبا ماشينا في النير هنا بكا بشاني رابو تاو لالا تجرا ماشينا رو قابدو خيسة في النير إسني بابنا اللي يا تنك ربي نسين راقو تنيس أفتي قبنا حواسني خيني اللي ندوب جران إنسان سنين اللي قلتو ما نوجاني أما أنا نزل لك تبي بكذا جنون وكم يدارم منو هذا الدنيا كم ناوان جو ترى كم مجرم والله بالله رقما إنه تما أمه كم مجتمع تيسنو أجايب رتاتما أما سلاو ديني لا نندن دي وقت شيء جمال فان جلسان لكو تدبني جرب برنامج خراي سان كتاني زمبي إنه دبين جب دورا فر إبافن نوتي غبا سني قدم لال لا نام بكر راجياو ميكان ولا لا مين نام بكر راجياو وري غبا دنا دابتو urjii samii gubbaa jirtu fakkaatan inna xiqqeenya keessa jalaa yoo laaltu kaameraa walitti deeysee mul'isu jira waan ta'eef hedduu arkuu dhabuun ni mala akka itti warri viidiyoo baasuutu nu dhibe dhagaan kun abbaan tokkochi yoo siggakkee harreeti duraatti gortu hin jirtu wallaahi yaa nama mana teeysee boombaa yeroo feete gabbaatee qe'ee keessaa banattu yaa nama deeraachi seentee shaawara keessaa bishaan boombaa irraa waraabbattu wallaahi rabbiin tola guddaa sitti oole akkasiin salaata dhiiftee teessu akkasiin ibaadaa rabbii wallaaltee rabbii keetii duyda galtee jirtu bishaan mana keessaa qe'ee keessaa waraabbattu yeroo feete boombaa banattu feetoo waa feetu qabbanaawaa akkasiin salaata rabbii dhiiftu yaa takkasiin salaata rabbii dhiiftu wallaahi rabbiin si dhiisuun ta'u tana hubadhu ummanni kun bishaan kana hallayyaa tana gubbaa sanii kaanii lafa nuti kanatti keessatti urkinee bishaan akka nurraa yaa'u jiru tana asirraa bu'anii nuti gadi hin fagaanne jala kana deemanii Sheekh Jamaal Faan irraa bifa kutan daqiiqaa 30 caalee jira eeganu biraa kutan as jala deemaa jiran isa dhaquuf akka isaan deeman rabbi haa beeku Ahmad Najjaashii Sheekh Mikaayilii Sheekh keenya Sheekh Jamaalii isaan hundinuu kutanii jiran dheengadda gaafas gubbaa teenyee nyaq jennee boonyu rakkoo akka arraa agarree tana agarree garuu hangummaan agarree nu dhageemtee hawaasa keenya kadhagaa qaqqabachaa bishaan as keessaa ol deemu agarree gaddinee booyaa turre boo'insa keenya san gartanii isinilleen arjoomaa turtan arjooma keessanii arraa lamada asin nu deebise inshaallah bishaanni baaf jennee abdii rabbii keenya irraa qabna ammoo wanti isinit dhaamman yaa nama rabbiin haala sii mijjeessee bishaan qe'ee keessaa waraabbattu mana kee keessaa yeroo feete banattu rabbii kee sodaadhu ibaadaa rabbii keetii godhi ummanni kun hallayyaa tana keessa gabbu'anii sa'a lama dachii jala deemanii bakka amma nuti dhaabbannu tanattu hurkaan gosa biraa amma nuti bakka iftu jirra asii gadiin dukkana gad deemuu hin dandeessu dukkana tana keessa baatirii ibsatanii osoo qilleensi hin jirre sa'a meeqa deemanii bishaan waraabbatan bishaan san waraabbatanii ichi as deebi'uudhaaf sa'a lama deeman asii kaanii bakka bishaan bareedaa irraa waraabbatan dhaquuf sa'a lama deeman achirraa asoo bishaan firra baadhatanii bishaan keessa baatirii ibsatanii kayoo baatiriin harkaa kufe waan ittiin deeman hin qabne yoo namni bira jiraatee ibseef malee rakkoo tana keessa deemanii bishaan kana fidanii beeyladaa obaafatan rakkoo tana keessa deemanii fidanii bishaan ifii dhugan rakkoo tana keessa deemanii bishaan fidatanii maatii jiraachifatan tarabbiidis hin daganne kana keessa deemanii bishaan fidanii ibaadaa rabbii godhaa jiran yaa nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala haala sii mijjeessuu sanii wajjin ibaadaa si dagachiise wallaahi itti gaafatamni kee ka ummata kanarra jirurra guddaadha tana qajeelun naa hubadhu warra bishaan gubbaa taa'ee salaaturra ummata bishaan rakkoo tana keessaa waraabee salaatuuniitu irra suwaaba qabu ammallee nama bakka rakkoo tana taa'ee salaata dhiisurra nama bakka sadoosan taa'ee salaata dhiisuutu diliirra qaba rabbii keen sodaadhaa du'aaf teeysan ummata kanaafillee rahmata godhaa rabbii magaalatti isin galche rabbii haala isinii mijjeessee ulaa duraa bombaa banattanii akka waraabbattan isin godhe mana keessan keessaa banattanii akka waraabbattan akka ittiin dhiqattan akka ittiin tolfattan isin godhe kayoo feetan qabbanaa yoo feetan owwaa banattanii akka ittiin tolfattan isin godhe rabbii sallaalaa ummata kanaaf tola dhuguma rabbii huccuu nurra jiidee jirtu shurraaba kiyya kan ni gartallaa nurra jiidee jira hurkaan asiin qaama keessa gannaa'u jirtu shurraaba kana jala kabiraa jiraafi malee qaamni kiyya kun guutuun bishaan ilaa miilaatti hurkaan irraa gayyaa'u jirtu ilaa miilaan na buutee jirti hin fagaanneen asiin deebi'e anaa asii deebi'eetu ilaa miilatti hurku jira ummanni kana keessa za'a lama deemoo dukkana tana keessa akkami jira waan jiru yoo asirraa madaala gootu hedduu nama dhageema rifeensi kiyya kun akka waan miicadhee bishaan subhaanallah innaa hurkuurraa jechuudha yaa obboleessu rabbii keenya haa sodaannu rabbii haala nuu mijjeessee ummata kanatti haala hammeesse rabbii nu balloo keessa jiraachisee isaan rakkoo tana keessa kaa'e rabbii hulaa duraa bishaan waraabbannee dhuguu nuu mijjeessee isaan kana dachii jala fageessee bishaan waraabbachiisu jiru rabbii kana laallee ummata kanarraa rakkoo tana haa hiinu man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi duniyaa naffasa allaahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama oo kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam nami rakkoo addunyaa takka namarraa fure rabbiin rakkoo akhiraa faallaa sanii irraa furaa jenna obboleeyyan kiyya rabbiin rakkoo addunyaa akhiraa isin irraa haa furu ummata kana bira dhaabbadhaa ummata kana deeggaraa ummata kana waan qabdaniin bira dhaabbadhaa gargaaraa isiniin jenna ummata kana gargaaraa isiniin jenna
yoo nuti wal gargaare rabbiin nu gargaara yoo nuti walii rahmanne rabbiin nu rahmata deeggarsiisni hanga ammaa godhaa turtan godhaa jirtan hedduu hamilee nutti hore hawaasa ni qabna hawaasa keenyaaf bishaan ni baafna isa qabuun gargaarsifannee eega rabbiiti isa hin qabneef isa dhabeef isa rakkateef rakkoo keessaa baasuudhaaf ni tattaafanani carraa nawaan juu abdii guddoo nutti hortanii jirtan inshaallah akkuma mana bira dhaabbattan kana bira dhaabbachuun keessan itti fufnaan yeroo gabaabduutti hawaasa kana oromoon nama miliyoona 60 oli qarshii takka takka yoo kanneen uummata kanaaf bishaan baasuu danda'a hedduu miti jechuu qiyya ammoo haa ta'uu nama tokko 100 150 100 maal kannaa jirtan rabbi isinirraa haa jaalatu qarshii irraa kaasee ilaa 50 irraa kaasee hanga 100 meeqaa gamtaanis dhuunfaanis namni arjoomaa jiran rabbiin isinirraa haa jaalatu yoo rabbiin keenya fedhe uummata kanaaf bishaan yeroo gabaabduu keessan ni baahannee abdii qabna waan nama gammachiisuu fi abdii namatti horu hawaasni keenya biyya keessaa qarshii 5 qabuus qarshii 10 qabuus dhibba qabu qarshii 50 arjoomaa inni qarshii 10 qabu qarshii 5 arjoomaa 12 qabu qarshii 6 arjoomaa 20 qabu qarshii 10 arjoomaa haala saniin nu bira dhaabbattanii hamila nutti horaa jirtan inshaallah haalli kun itti fufnaan yeroo gabaabduu keessatti uummata keenya kanaaf bishaanii miti waan feenee ni baafna inshaallah wal bira haa dhaabbannu haa wal gargaarru rabbii haala nuu mijeesse isaanitti hammeesse kana laallee isa galatoonfachaa uummata kana bira haa dhaabbannuun isiniin jaa waan nu fixeef irraa ni baana akka warra seeneetti isin seenne gubbatti hafneeti isin hafne waan ta'eef hedduu rakkachaa jirra oowwi nu fixe mee manaa manatti jirti sheekha nu dura ol deem برسلا وما قبض وما قبض قبض يبنى جيا هو ما قبض شاول بانغا سبحان الله ولو مدين من درد مثل أود إني لا نندي بيوكش جمال فانجي لسه لا كود دفني جرب رنابت خراي سان كوداني زمبينو دبين جب دودا فر نبافن أسمع كايزا نجي أمباني أو إني دبي جب دوبه دبين جب دو لب متي جب آفة چونه جباته كمي بيشام بافة جو جرانيسان मैं घर नमनी वार उमले वाजा चमुले असिनाबान उला बकथना बिशांजिरा बेखनी टुफनी लोनो या वो कम या वो लोनो माना कमी जरन दुगत मैं लोनो कम जिरा याओ वर्री मिल लमानी बुआ अब वो सिविल को नकन मरम बुने फगाटू शेखल वो خم والله خيوس هيك إنا لله يلا بيا بلي كل إنسان الدنيا أنا يقول لك الحمد لله يا وش جمال بانا كم جرن هو أخومي ميخو